Ani aradaan tiyyaa raasaa jennataa maqaan kiyya Nasiima Mamataa deemnaan jiran rakkoon keessa turre amata sadii baranatti afurii deema roobni nuu roobuu dideeti caamaan nu balleessee saba sanitti sadaqa kadhannee biyya yaanee dirreedhaa keessatti nu harkanii daandiirraa nu guuranii ilmaan islaamaa ala buluu hin taane obboleeyyan keenya haadholee teenya ala buluu hin qabdaniidhaan waliin nu qabanii mana barumsaa ijoolleen teenyatti barattu nu galchan. Sababa sanitti wal nuufiisaa wal agarre wal arginaan rakkoo teenyatti himannaan obboleeyyan keenya ala buluu waan hin qabneef alaa isin galchinaa mana jirus manattillee isin dhoorkinaa kabaye ni galchinaa daandiirraa waan nuun jiru nuuf himanii nuuf ibsanii nutilleen isiisan akkasii fudhannee fayyaa taanee tetteenyee sababa sanit galle wanni isaan nu godhan waan guddaadha jettis isin san nuuf godhanii daandiirraa nu galchaniidhaaf nu jalaa hin hafne aanaa keenyatti akkuma jaaniin nu galchan nutilleen aanaa keenya galuu ni barbaanna waan ta'eef ammaas deebitee waan roobni nu miidhaa nu jiruuf ammallee ganaadhaaf nu gargaaru barbaanna waan takka wanni ammaan tanarraa taakka innee namni keenya akka afaanitti kun jiru namni bishaan dhugee bulu nu ichi tuulaa mana nu duraafi ammallee nuti isin fudhanne tun nuttuu bishaawaa jirti hoggaa walit gallu amma saniifu ta fuulduraatis ta ammaan tanaa amanne
tafuul duraatis rabbi wajjin isaanuma abdannee hanga rakkoo tana keessaa baanutti waliin jiraannaa tayyattuun qabaan akka mataa kiyyaatti jechuudha. Isii tanaaf akkasin nu harkanii nu galchan waan qabaniin nu bira dhaabbatanii waan caamni nu godheef nu gargaaruun barbaada. Waan guddaa galata guddaa rabbii naa godhuuf isaanillee. Hayyee aradaan tiyyaa aanaa furfaa jallee araddaa raasaa jennata ganda turu jeerra haliimaa umaree xiinxoo rakkoon bara sadii moo kana nuun roobne rakkoodhaan biyyaa baanee akkasitti handirree dhawaa dhayne barandaa jala kan ciciifnu achii nu fuudhanii raamata nu godhanii akkasitti raashena isinii gooneeti isinii erginaa aanaa keessanitti isin geggeessinaa nuun jedhanii akkasitti aanaa keenyatti nu galchan makiinaadhaan akkasiin raashena nu jala fidanii haa galatoomanii obboleeyyan keenya kan biyyaalaa nu erganii akkasiin nu qananiisanii akkasiin uffatallee nu naqanii nyaatallee nyaata gaarii nu nyaachisanii akkasitti makiinaadhaan aanaa keenyarra nu galchanii aanaa keenyatti nu kennaa jiran daqiiqaa hunda arraajji kun marsaa lama fudhannee jirra. Akka keenyaa duuba nuti inuu xiqqoo tarkaanfii dandeenyaa qoonqoo dura yaanee itti dhayne malee ha duuba qoonqoo teenya saniif qoonqoof kalafaa ka'uu dadhabeen ni jira. Fakkataan akka keenyaattis ni jira. Ganaafuu nu gargaaruudha feenaa kan nu gargaartanis alla magar galatoomaa imaanaan isin nu ergitan nu geessee jirti. Arkannee jirra imaanaan isin nu ergitan nu geessee jirti. Arkannee jirra galatooma. Araddaa raasaa jennata keessaa jiru maqaan kiyyaa Limaa Ammoo Musaa jedha. Rakkoo hamtuu keessa jirra rakkoo isaan fuudhaniif biyya dhawaatiin fuudhanii araddan nu galchaniif sanumaafuu haa galatoomne jenna. Isaan akka gargaarsa nu godhan kan araddaa keessa jirus kan rakkana jirus dullachinis kan deemuu hin dandeenya kan dhaquu hin dandeenya. Sanumaafuu isaan karaa asirratti fuudhee nu galchisuun haa galatoomuu hin jaa. Raasaa jennataati. Mahamma Muusaa Uttooti. Rakkoo keessa jiru amma xafurra takka uumaan argan. Dhaabnee xiqqeessa dirree dhawaa jaanii achitti dirree dhawatti faxaatu jiru. Akkasii rabbi ulumii isinaa galatoomaan jaa amma. Akka jechirraa makiinarra nu asin nu galchanii nu fidan biyya teenya irratti. Akkasii rabbi akkasii nu fidan. Galata guddoo galatoomfanna. Akkasii rabbi ulumii isinaa dheerisu malee maaliin jechaaqa. Maqaan kiyyaa Naasir Aliyyiitiin jedhama itti bakka bu'aa bulchiinsa aanaa Kurfaa Calleeti. Deeggarsa aanaa keenya kana keessatti bara dabre sababa hongeetiin rakkoo hamaa keessa turre isaan jecha uummanni keenya rakkoo beelaatiif saaxilamee qaama garaagaraa deeggarsaas gaafannee mootummaanis dhiyeessaa jira. Akka waliigalaatti amma dhaabbanni asitti nuuf fide kun Harargee Global Association fi gurmuu baha Oromiyaa dhaabbanni jedhamu midhaan kintaala 200 nuuf fidee kan jiru ta'uu isaatii fi zeetallee akkasumatti aanan daa'immanilleef dhiyeessee kan jiru ta'uu isaatiif isaan kana galatoonfachuu barbaadna. Maaliif mootummaan keenyas uummata kana bira dhaabbatee deeggarsa qaama garaagaraa gaafatee akkasitti haala kanaan uummanni keenya akka deeggaramu itti yaadee nuuf fiduudhaaf baay'ee galatooma jennaani. Kanaaf namni keenya baay'ee hongeen hedduu miidhaa hamaa jira. Miidhaa hamaa kana akka karaa buusaa gonofaatiin deeggarsi kun hawaasa garaagaraa qaama garaagaraa kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru deeggarsa gaafatanii asitti nu dhufee inni kun gara buusaa gonofaatiin har'aan tana kintaala 200 kana nuti akka bulchiinsa aanaa Kurfaa Calleetti irraa qeeballee uummata keenyaaf raabsuudhaaf qophiisaa xumurree kan jiru ta'uu isaatii fi uummanni illee asuma jira kunoo yaamicha goonee araddoota garaagaraa irraa haala gaariidhaan hojii boonsaa rabbi biratti illee jaalatamaa waan ta'eef dhaabbata kana mootummaa keenya isa kana gaafa yaame uummata kana gargaaraa jellee galatoonfachuu barbaannaa jechuudha. Uummata rakkoo kanaaf saaxilame hongee kanaaf saaxilame dalagachuu dhabuu osoo hin taane sootuma dalagatanuu midhaan aduudhaan harkaa badan waan ta'eef deeggarsa qaamni garaagaraa akka godhuuf asumaan yaamicha godhuuf barbaada. Deeggarsaan akka bira dhaabbatan uummata keenya hanga roobee hongee tana jalaa baanitti akka deeggaraniin asumaan dhaamuu barbaada jechuudha. Maqaan koo Aliyyi Maamadiin jedhama. Buusaa Gonofaa Oromiyaa Damee Godina Harargee Bahaatti dursaa garee deebiiti. Ammaaf bakka bu'aa waajjiraati. Egaa akkuma beekamutti bara kana haalli baranaallee rooba roobaatillee fooyyee ture. Baay'achuu roobaatirraa kan ka'e hawaasni kun midhaan isaanii yeroo jalqaba irrattii fi miidhamuu isaatii fi deebii ammaas roobni silaa yeroo dhaabbachuun qabni dura dhaabbachuudhaan
arriddoota muraasa irratti kurfaa callee keessatti rakkoon ta'aa jira. Rakkoo kanaaf gama mootummaatiinis deeggarsi gabaabaan godhamaa jira. Xiyyeeffannaa kanamee marsaa lama ol deeggarsi midhaanii dhufeefii kan jiruu fi amma isaan kanaanis hawaasa keenya dandamachiisaa kan jirru. Kanarratti imma deebi'ee dhaabbanni kun gama hawaasa kana deeggarsa cinatti fiduun isaanii baay'ee rakkoo teenyaas ni fura waan ta'eef hawaasni keenya carraa kanatti fayyadamee waan sila karaa fuulduratti hojjechuu qabu waan hojjetuuf nuti dhalattoota Harargee biyya adda addaa keessa jiraatan gama akka jaarmaattis akka dhuunfattis warroota asitti deeggarsa kanaarra nu taasisaniif akka Buusaa Gonnofatti baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Keessattuu duudhaa Oromoo ganamaatti deebina gizee jennee keessattuu aadaa Buusaa Gonnofaatiin hawaasni wal bira dhaabbachuun kan qabu kan qabne deeggaruun dhimmi kun duudhaa aadaa Buusaa Gonnofaa dhaabbateef wajjinis waan wal deeggaruuf hawaasni keenya bakka adda addaatiif deeggarsa taasisan kun baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Maashaallah Anas Muhammadiin jedhama. Hawaasa keenya kan biyyoota garaagaraa keessa jiran deeggarsa isaa walii qabanii gamtaadhaan nutti ergan qabannee hawaasa keenya kan aanaa kolfaa jalleetiif bakka kanatti argamna gurmuu baha Oromiyaa tan milisootaa jirtu. Gareen saniis waan walii qaban gara keenya erganii hawaasa keenya bira nu dhaqqabuu qabdi jedhanii akkuma agartan kana hawaasaan dhaqqabnee jirra. Oromiyaa Giloobal akkasumatti obboleeyyan keenyaas deeggarsa hawaasa keenya kanaaf taasisan waan isaan gara keenya ergan qabannee bakka kana jirra. Deeggarsi irraas finne kun garee sadii hin godhame fuuldura inshaallah akka tokko ta'anii tokkummaan uummata gargaaran abdii qabna. Arraaf ammoo bakka sadii nu dhufee gargaarsa bakka sadii qabannee dhufne. Garee geejjiba hawaasa Oromoo tan magaalaa Riyaaditti argamtu isaan illee akkasumatti deeggarsa kana keessa makiinaan takka tasaaniiti. Walumaa galatti waan abbaa warraa 400 ga'u midhaan nyaataatii fi akkasumas zeeta aanan daa'immaniitii wajjin qabannee bakka kanatti argamna. Asumaan obboleeyyan keenya warra wal ijaaramanii hawaasa keenyaaf lammiif gaachana jedhanii deeggarsa kana yeroo tanatti hawaasaaf taasisan garee hundaa'uu guddisee galatoomfachuun barbaada. Akka dhuunfaattis akka gamtaattis hawaasa fi cinaa dhaabbachuun waan guddaadha. Warra dura bu'ummaadhaan waan kana hoogganee walitti qabee gara keenya ergee fi warra isaan jalatti hoogganamee deeggarsa kana taasisuudhaan akka nu bira ga'u godhanii nulleen har'aan tan akka hawaasa biraan geenyu nu godhan isaan hundaa'uu guddifnee galatoomfannaa. Asumaan warri biraa kaafanilleen isaan kanarraa fakkeenya fudhatanii hawaasa isaanii cinaa dhaabbachuu akka qaban jabeessinee cimsinee dhaammanna. Rakkataan keenya bakkuma fedhee waa jiraatu keenya nuutu cinaa dhaabbachuu qaba. Riqicha kana nuu ceesisuu qaba waan jiruun hawaasni keenya hedduu dalagu jiran. Gurmuun baha Oromiyaa deeggarsa irraa asii goote kana qofaa miti. Bunnoo baddalleellee uummata keenya achiis beela'u jira. Nuuf geessiten jennii walqixatti hedda qoodanii makiinaan lama taasifne tasaaniiti. Bahaas haa ta'u dhiyaas haa ta'u bakka rakkataan keenya jiru jala deemnee gargaaruun dirqama keenya waan jiruun hawaasa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf muratanii nulleen ergaa isaanii amaanaa isaanii fudhannee hawaasa biraan ga'uuf murannee waliin socho'aa jirra. Jash Maamman Nanjaani wal gargaaruun akka islaamaatitti jechuudha. Arkaanni islaamaa 5 arkaana jechuun asaasa jechuudha. Waan islaamummaan irratti dhaabbattu yoonii fi isiin irratti islaamummaan irratti jechuudha. La ilaha illallah ergeette salaate zakaan sadaffaadha. Zakaan sadaffaadha jechuun zakaa wanni guuramuuf khudh min amwaalihim qabaataarraa guurtaa dhabaadhaaf kennitaa jechuudha. Akkana jechuun wal bira dhaabbachuun arkaana islaamummaati. Islaamummaadha asaasota keessa jirti. Wantoota gartee fedhiidhaanii miti. Filannoodhaa miti. Kanaaf uummanni keenya keessaafuu booda tana hedduu aadaa wal gargaaruudhaan namni wal bira dhaabbachuun hedduu cimee itti fufee jira. Uummanni keenya waan kana ammallee warri hafelleen gartee akka qabeenyi kee barakaa harkatu yoo barbaadde sadaqaan gaa daafi'ul balaa'i rakkoo sirraa deebifti umrii dheeressiti. Faayidaan akka hadiisatti namni islaamummaatti amanu waan rasuulli jedhutti amanu hijaaban qomtu faayidaan sadaqaadhaa jechuudha. Tawaajibaa ta zakaa sanis akkasuman agarree tagartee jidduun akkanatti uummanni keenya gizeedha namni rakkatee namummattuu hoggaanii fi akkana ilaaltee namni beelawee hoggaanii fi rakkoo beelaa odoon fi dalagachuu danda'uuti bee uummanni kun odoon fi bobbehee dalagachuu danda'u hongee gartee uumamaatiin rakkoon ammaan tana wanna jennu malee namoota keenya namni biyya teenyaa nama dalagatee jiraatu keessaafuu gabareen teenya ta'ammaan tana rakkoon irra dhuftee nuti gargaaraa jennu tun namoota sadaqaa aadaa godhatee miti. Namoota guyyaa keessaa gartee hongee rabbi uumeedhaan tagartee uumamaatiin miidhamaa jiruudha.
hanga gartee wanni tun addaan baatee uummanni keenya tasgabbaa'utti namoonni harka diriirfachuu qabanii waajibaasi namummaasi waa hunda inshaallah gaarummina akka aadaa godhamtee uummanni keenya itti fufuu akka harkan deeffanneen jaa gartee nama wal beekutu walii rifata foon keessantu rakkatee rakkattanii fi hedduu ulfaadhaa. Murad Amin kan naif nanjaani Hararge Global Association bakka bu'eetiin dhufe akkasumatti gurmuu baha Oromiyaa isaanirraa gargaarsa uummata keenya hagaara mul'ata kan naannoo Kurfaa Calleetiif gargaarsa isaanirraa finnee dhufne rakkina uummanni keenya iddoo jiranitti sababa hongeetiin buqqaanii isaanii direedhaa keessa deemanii kadhaa adda addaatiif saaxilamanii mana namaa jala deemanii waan adda addaatiif saaxilaman walitti qabnee mana isaanii deebisnee mana isaaniitti akka gargaaraa jirra jechuudha. Qe'ee isaaniirratti akka gargaaramanitti isaan godhu jirra jechuudha. Hawaasni keenya mana isaaniirraa deemanii karaarra saaxila kadhaa daandiitiif akkan saaxilamne kadhaa daandiitirraatiif akkan saaxilamnee fi hawaasni silaa buqqoodhaaf karoora qabu kan naannoo isaanii keessa baadiyyaa isaanii keessa jiru osoo buqqaaniin achitti gargaaruudhaaf kaayyoo guddaan kana jechuudha. Hawaasa keenya osoo jirru walduraa dhaabbannoo osoo rakkoo hamaadhaaf hin saaxilamne haa gargaaruu yaadachuu qaban jechuudha. Maallaqa itti hogguu shalamu kara miiliyoona 2tti dhiyaata. Akka aadaatti kan namni keenya wal gargaaruun aadaaf qabna. Namni osoo harkaan lafa qabatee bana isaatirraa buqqee karaarratti daandiidhaaf kadhaa daandii gubbaarratti hin saaxilamne hawaasa keenya bakka jiranitti haa gargaaruu yaadachuu qabna. Galatooma.